Sababa faarfannaan kun abaluu isaa hin beekamneef namoonni faarfataa miliyoon du'eeraatti beeku. Du'eeraatti beeku. Hin jiruu jedhanii namoonni illee gaafa naa bilbilan hin duutee kee dhageenyeeti kan si bilbille jirtaa hoo naan jedhu. Ani jiraa jechuun barbaada. Waaqayyoo na gargaaree shaalumiin akka inni na bukkee dhaabatu godhee jiraachuma koollee faarfannaa kana kan hojjete ana ta'uusaa akka beekamu isa godhe waaqayyoon nan galateeffadha. Shaalumiin waaqayyoo isaa eebbisuun jedha galateeffachuun barbaada. Dabalataan akkasuma faarfannaa kana garuma istiidiyootti yoo kan geessu sana kan na godhe faarfataa qannoo qaccinu waaqayyoo isaa eebbisuu jedha galateeffachuun barbaada. Dabalataan namoota tumsa garaagaraa naa godhan amma humna isaaniitti guyyaa sana gorsallee jabaadhu guyyaa tokko waaqayyoo faarfannaa kana abbaa faarfannaa kanaa ta'uu kee beeksisuu danda'a nama sii kaasuu danda'a jechaa kan turan gorsa garaagaraa kan naa kennaa turanii hunduma isaanii miidiyaa kana carraa kanatti fayyadamee isaan galateeffachuun barbaada.